Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne. Itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Waraanni bilisummaa Oromoo odeeffannoo waraanni bilisummaa Oromoo PP waliin marii araaraa keessodhaan gaggeessaa jira jechuudhaan dibbana akkaan tamsa'aa jiruun wal qabsiisee ibsa baaseen mariin araaraa waraanni bilisummaa Oromoo PP waliin keessodhaan yookaan dhoksaadhaan gaggeessaa ture hin jiru kan gaggeessaa jirus hin jiru jechuudhaan ibsa baasee ture irratti mariin araaraa waraanni bilisummaa Oromoo PP waliin gaggeessaa jiru jedhame soba jechuudhaan ibsa itti kennee jirra. Guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu naannoo Oromiyaatti dargaggoota humnaan gara mooraa leenjii waraanaa geessuudhaaf duulli taasifamaa jiru cimee itti fufee jira. Duula gaggeeffamaa jiru kanaanis dargaggoota hedduu irratti miidhaan dhaqqabaa jira. Hanga ajjeechaan lubbuu irratti raawwatamaa jira. Arsii Boqqojjittis kanaan wal qabatee rakkoon dargaggoota irratti dhaqqabee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru har'as itti fufee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti yookaan aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu fi lola gaggeessaa ture irrattis injifannoo argachuu beeksisee jira. Mootummalleen gama isaatti opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa balleessuu gaggeessaa jiru cimsee itti fufee jira. Humni isaa bakkoota garaagaraatti bobbaasaa kan jiru yoo ta'u humna lafoo bobbaaseen alattis humna qilleensatiinis sakatta'iinsa taasisaa jiraachuu Oromiyaa bakkoota tokko irra jiraattonni maddeen odeeffannoo tokko fi odeeffannoo kennanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata wajji turuudhaan itti bohara. Waraanni bilisummaa Oromoo mariin araaraa mootummaa PP waliin gaggeessaa jiruu fi gaggeesses kan hin jirre ta'uu beeksisee jira. Miidiyaa hawaasaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa PP waliin marii araaraa keessodhaan haasa'aa jira jechuudhaan odeeffannoon bal'inaan deemaa jiru soba jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Tibba kana bal'inaan miidiyaa hawaasaa irratti mariin araaraa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa PP waliin gaggeeffamaa jira jechuudhaan tamsa'aa jira. Kun immoo dhugaa miti jechuudhaan haalli akka kanaa kun yeroo hedduu irra deddeebi'uun mul'ataa kan turee fi itti yaadame deeggartoota mootummaatiin yaada burjaajii fi dhugarraa fagaate tamsaasanii jiru. Kanaan walqabatee waraanni bilisummaa Oromoo fuula miidiyaa hawaasaa X isaa irratti ibsa kenneen waraanni bilisummaa Oromoo mariin mootummaa PP waliin gaggeesse hin jiru. Mariin mootummaa PP waliin gaggeessuuf beellamatillee hin jiru. Odeeffannoo waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan PP keessodhaan mari'ataa jiru jechuudhaan tamsa'aa ture kasobaati jechuudhaan ibsee jira. Gama biraatiin ajandaan mariin araaraa waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa PP gidduutti keessodhaan gaggeeffamaa jira jedhu akkuma beekamu kan mootummaan PP yeroo muddamsuu tooftaa godhatee uummata ittiin burjaajessuuf muddamsuu keessa gale kallattii jijjiiruuf kan ololame jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti waan hundaan cimee humna isaa cimsatee akkasumas gurmuu isaa baay'ifatee guutuu Oromiyaa keessatti Oromiyaa dhuunfatuudhaaf caasaa isaa diriirfatee humna isaa bobbaasee jira. Kun immoo mootummaa PP'tti muddamsuu waan uumeef cimina isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti sochii taasisaa jiru haguuguudhaaf PP'n kan akka tooftatti itti fayyadamuu fi kallattii uummataa jijjiiruudhaaf kan itti yaadde jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Oduun itti aanu ilmaan Oromoo UK jiraatan ajjechaa guutuu Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormuudhaan hiriira mormii gaggeessanii jiru. Hunda caalaa dhumaatiin lixa Oromiyaatti waggaa 8f namoota nagaa irratti qe'ee isaaniitti qaamota hidhataniin raawwatamaa jiru kan sagalee dhabee fi mootummaan dhimma kana cal'isee ilaaluun kan mootummaa biyya bulchu tokko irraa hin eeggamnee fi mootummaan nageenya lammiilee biyyattii eeguun dirqama isaa waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa immoo dirqama kana bahuu waan hin danda'iniif mootummaan naannoo Oromiyaallee dhimma kana akka waan tumseetti cal'isee ilaaluu filatuun baay'ee kan nama gaddisiisuu fi waraana uummata nagaa kan hidhatin irratti deemaa jiru osoo irraa ittisuu qaban cal'isanii itti ilaaluun lubbuun namoota hedduu badee jira. Haala hin taaneen namoonni hedduun ajjeefamanii jiru. Qabeenyi uummataa saamamee jira. Kun barbadaa'ee jira. Tibba kanas uummata nagaa irratti haleellaa raawwatameen namoonni nagaa 70 ol humna finxaalessaa hidhateen ugguramanii jiru. Kanas gadhiisuuf mootummaan carraaqqii inni taasisaa jiru tokkollee hin jiru.
Walumaa galatti mootummaan rakkoolee kana hundaaf furmaata kaa'uu fi nagaa uummataa eeguun dirqama isaati. Dhumaatiin naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabatu gaafatanii jiru. Akkasumas namoota 70 ol humni finxaalessaa bute mootummaan gadi dhiisisuu qaba jechuudhaan gaafatanii jiru. Oduun itti aanu naannoo Oromiyaatti dargaggoota humnaan gara mooraa leenjii waraanaatti geessuun cimee itti fufee jedhamee jira. Kanarraa kan ka'e dargaggoonni hedduun manaa fi bakkoota itti dhokatan hedduutti dhiphina hamaa keessa galaa jiraachuun dubbatamaa jira. Gama biraatiin immoo dargaggoota dirqiidhaan gara mooraa leenjii waraanaatti geessuun wal qabatee Arsii Boqqojjeetti dargaggoota qabanii mana hidhaa geessan irratti milishaan rasaasa dhukaasuun haleellaa irratti raawwate miidhaa dhaqqabsiise jedhamee jira. Kunis kan ta'e dargaggoota qabaman keessaa inni tokko mana ficcaanii nageessaa jechuudhaan milishaan tokko isaan mana ficcaanii yeroo geessetti erga mana ficcaaniitii ba'ee booda milishicha darbee kuffisuun harkaa ba'ee ture jedhamee jira. Kana booda dargaggoonni mana hidhaa keessatti hafan inni harkaa ba'uu erga dhaganii booda isaanillee harkaa ba'uudhaaf yeroo yaalanii turanitti dhukaasa irratti banuun dargaggoota 3 irratti rasaasa roobsuudhaan miidhaan qaamaa irratti dhaqqabe jedhamee jira. Miidhaan irratti dhaqqabes hammaataa ta'uu jiraattonni himanii jiru. Kanaan wal qabatee lubbuun namoota yookaan dargaggoota hedduu badaa waan jiruuf namoonni garaagaraa yaada kennaa jiru. Yaada kennaniin humni mootummaa dargaggoota kana dirquu irra yoo amansiise isaaf wayya. Dargaggoota yoo dandeettan amansiisaa. Kanarraa kana hafe dirqiidhaan gara mooraa leenjii waraanaatti geessuudhaaf lubbuu dargaggoota galaafatuun hin barbaachisu jechuudhaan yaada itti kennanii jiru. Hunda caalaa immoo waraanni hin barbaachisu jechuudhaan waraana hin barbaachifneef dargaggoota dirquun hin barbaachisu dhaabbatuu qaba. Mootummaan rakkoo nageenyatii fi waraana naannolee garaagaraa keessatti deemaa jiru dhaabuudhaan rakkoo jiru mariidhaan furuu qaba jechuudhaan namoonni hedduu yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu waldaan yookaan jaarmiyaan Arfan Qalloo magaalaan Dirree Dawaa, magaalaan Harar, magaalaan Jijjigaa tan Oromooti jedhanii jiru. Magaalaa Oromiyaa irraa baasuudhaan naannoo biraatii kennanii magaalaa Oromiyaa hafte irratti immoo mormiin akka irratti uumamu taasisuudhaan gabayaadhaaf dhiyeessuun akkaan qaanessadha jechuudhaan dubbatanii jiru. Magaalaan Jijjigaa ergisaan naannoo Somaaleetiif kennamte magaalaa naannoo Oromiyaa ta'uu isii eenyullee ni beeka. Magaalaa Dirree Dawaa ta Oromoo ta'uu osoo beekan maqaa marii biyyoolessaa jedhuun magaalaa Dirree Dawaa tan Oromoo mariidhaaf dhiyeessuun gabayaadhaaf dhiyeessuun maaliif barbaachise? Kuni tuffii uummata Harargeetiif qaban jechuudhaan miseensonni jaarmiyaa kanaa dubbatanii jiru. Miseensonni jaarmiyaa kanaa akka jedhanitti Dirree Dawaan ulaagaa kamiin magaalaa federaalaa taati jechuudhaan gaafii kan gaafatan yoo ta'u, federaalli immoo akkamitti magaalaa qabaachuu danda'a jechuudhaan gaafii kaasanii jiru. Walumaa galatti rakkoon magaalota Oromiyaa keessa jiranii fi handhuura Oromiyaa keessa jiran irratti Oromiyaa jalaa baasuuf raawwatamu dhaabbatuu qaba. Magaalonni Oromiyaaf deebi'uu qaban jechuudhaan mormii dhageessisanii jiru. Oduun itti aanu loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru har'allee itti fufee jira. Har'as zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraanni mootummaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo lola gaggeessu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola gaggeeffame irrattis waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan giddugala Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti lola bal'aa loltoota PP waliin gaggeessu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u, aanaa Jalduu, aanaa Ilfataa, aanaa Meettaa Roobitti lola cimaa loltoota PP waliin gaggeessu odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Haaluma kanaan har'a waraanni bilisummaa Oromoo barraaqana lixa shaggara aanaa Jalduu fi aanaa Ilfatatti magaalotatti seenuun haleellaa raawwatuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqana aanaa Jalduu magaalaa Goojjoo jedhamtutti seenuun haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu xiqqaa hanga guddaatti irraa hiikkadhe jedhee jira. Magaalaa Goojjoo jedhamtutti barraaqan seenuun lola loltoota PP waliin gaggeesse irratti loltoota PP hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun akkasumas loltuu tokko booji'ee jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduu kan hiikkatee ta'u qawwee BKM tokko, qawwee AKM 9, meeshaalee biroollee kan hiikkatee fi akkasumas magaalattii guutumaan guututti to'atu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyama har'aa hagayya 28/2026 achuma lixa shaggara aanaa Ilfataa magaalaa Bakkee jedhamtutti seenuun tarkaanfii fudhatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira.
Magaalaa Bakkee jedhamtutti seenuudhaan tarkaanfii fudhateenis waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhee kan jedhe yoo ta'u, humnoota PP guutumaan guututti magaalattii keessaa yaasuun magaalattii yeroodhaaf to'atu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Achuma lixa shaggar aanaa meettaa roobittis guyyaa kaleessaa hagayya 27 2026 loltoota PP waliin lola gaggeessee kan ture yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo lola gaggeessee ture irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa meettaa roobii ganda baasaa qorichaa jedhamutti lola loltoota PP waliin gaggeessee ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP 2 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 4 booji'ee tokko immoo madeessee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. AKM 5 kan biroollee ni jira jedhee jira. Walumaa galatti lola guyyaa har'aatii fi guyyaa kaleessa lixa shaggar aanaalee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa ture irratti caasaan bulchiinsa mootummaa hedduunis keessa ooluudhaan miidhaan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabu odeeffannoon bahe ibsee jira. Hedduun isaanii kaabinoonni mootummaa addunyaa kanarraa godaanan jedhamee jira. Kana malees lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee turee jira. Oduun inni biraa waraanni bilisummaa Oromoo loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufan jedhee jira. Haaluma kana giddugala Oromiyaa irraa koorii 102 kutaa waraana 88ffaa irraa loltoonni mootummaa 2 hidhannoo guutuu waliin mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan jedhee jira. Viidiyoon isaanillee ifoomee jira. Lola naannoo Oromiyaa keessatti zoonilee hunda keessatti deemaa jiru walqabate gama mootummaatti odeeffannoon jiru bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan walqabate odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo hin arganne garuu mootummaan akka guutuu Oromiyaatti opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa hunda keessaa qulqulleessuuf duula yookaan opereeshinii jalqabe cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan loltoota isaa yeroorraa gara yerootti gara zoonilee hundaatti bobbaasuun lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jira. Humna lafoo baay'ee bobbaasuun guutuu Oromiyaa keessatti sakattaa gaggeessaa jiru cimsee itti fufuun cinatti diroonii deeggaramuudhaan sakatta'iinsas gaggeessaa jiraachuu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa maddeen odeeffannoo garaagaraatii kennaniin ibsanii jiru. Inni kun immoo giddugala Oromiyaa lixa shaggar aanaalee garaagaraa irratti cimee itti fufu kan dubbatame yoo ta'u, aanaa Cobii, aanaa Ilfata akkasumas aanota biroo irrattis har'a dabalatee dirooniin sakatta'iinsi taasifamaa jiru cimee itti fufu jiraattonni dubbatanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kana gammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii keenya nagatti nu tura.